Tiyyaan fa'aa maakii fa'aa wajjin gaafa oduu haasawaa jiranii jiippaasiidhaan akkana dhageessisaa turan. Ha jiippaasirraa waraabamedha malee amma yoo odoon isin dhageessise kan istiidiyoodhaa bahee isinis ni hubattan. Wanni qaba distortionii qaba reverbii itti baay'atee jira qulqulluu miti. Kana jechuun maali? An harkeen jira akkaataa itti harkaa ba'e. Makkii fa'aa gaafa agarsiisan jalaa namoonni waraabbatanii jiran. Akkasitti isaan amma Rikoordii vaalaansii hin qabne jechuudha. akkana jiippaasirraa duuba deebitanii kan makkii fa'aa wajjin waan ijaan laaluu hin dandeessanii isaan yeroo san wanniidhaaf barbaadan. Beeksisa itti hojjetanii galii ammeenyaaf illee yaadaniitii miti beektaan san. Jarri immoo namni akkasitti jalaa fudhatan. Gadhiifamee kun immoo deemee dachaasumaafuu rakkoo ta'e. Inni sirbaa yuutuubii irratti kaafamanii yuutuubiin immoo irra dhufee tiktaakii isaatu irratti ugguraa ture beektanii. Achi maaliif akkana maaliif na jalaa ta'ennaan aboo koopiraayiitiitu si qabaa jira. Sirbi bakka amma si harkaa kun sirbi si harkaa bahee yaa sirri kana. Kun amma waraabbiidha. Kun akka ammatti directly YouTube irra fe'amee miti. Kan miksite ka baalaansiin hojjetame miti. Jiippaas irraa taphachiifameeti. Oduu ulaagaa wanni vaalaansii isaa eeggatee takkaa'u konverti ta'ee seeraan kennameef MP3 ta'ee takkaa'u weevi. Miti. Kuni jiippaasii gaafa makkii fa'aa wajjin gargaarsa mucaa gargaarsa yaaduun sirba eegallee asiin geenye jirra. Akkanatti istiidoo illee jaaniiti gaafa addi achi qaban waraabame. Akkas anillee gaafan dhaggeeffatu masan argama kastiidoo jiru yoo bahe akkas hin ta'u akkuma sirbii directly fe'ame qulqulluudha. Sagaleen isaa waa hundi ni dhaga'ama kun bar waa takka jeequmsa qaba. Waan qulqulluudha miti. Ta'ullee akkasitti garuu amma walumaa galatti wanni isin jechuu barbaadu dubbiin tun personal akka godhanii nama issue waan biraa personally waan namni kun qabu social media kanarratti waan akkasii haasa'umulleen sirriidhaa miti. Dhugaa namni yeroo tokko ABO qabaate namni waliif fagoo qaboo waan fagoo deemee miti. Lubbuu walirraa hin balleessine sirbi kumaatamaa jira. Dachaas ni danda'a baay'ee waan isinitti himu sagalee qofaa miti asuma taa'ee sirba 2-3 dalaga. Istiidoo asuma na bira taa'ee osoo barreessu ni beeka kana. Dachaas kompiitaraan alatti deeggarsa kompiitaraatiin alatti amma gitaaraan kan inni taphateef tokko gartanii sirba Kadir Seefaa sirba Boonsisoo fi Shaggee Dadarii kajuu. Waa takka amma sun liiviidha. Dandeettiin dachaas katti madaalamu hana wajjin gitaaraan taa'ee taphate sani dandeettiin isaa. Malee effektitti goone dillee riivarbi maal goone mimmiidheessinee egzaayitaroota maal gooneeti miti. Kanaafuu mucaan kun barreessuu danda'a, yadaleessuu danda'a, walaleessuu danda'a. Yeroo tokko qalbiin sirbootatti nama buute. Mee asumaan waa maqaa namaan dho'inu nama wayiitu sirba odoo bira taa'ee sirba jaalateedhaan. Yoo naamni kanatti hime sirba naan kan hojjetu jalaa deeme kaasee irratti hojjete. Walittootuma keenya gurguddaa kana. Eedaan wal baqatanii beektaa gaafa kana osoo yaani bakkuma nan taa'utti yeroo isaan istiidiyoo Ibrahim Sayidiin wanni kiiboordii achi saampilan taphadha. Lolli kee maali bara akkana sirbi kana akkanatti aan bar albamaaf kaayyadde yeroo san kaaseeta akkana na godhanii. Awoga lubbuu namaatii miti. Ati boo maaliif akkas yoon naa kan jennaan kan nin jaaladde. Yaaduma isaa keessa yeroo waan akka jira dalagamee saniin booda abbichi sirra deebi'ee dalagee sirba san akkasitti tasgabbiidhaan wanta yoo laalanii fitan natiin obboleessa keenya isaa dhufu meeshaa qabnaa dandeettii qabnaa rakkoon takka illee hin jirtu. Ni hojjennaafi. Uummatumatti walii farramna. Rakkoon qabu baabaa kiyya. Rakkoon qabu. Galatoomii akkasitti waadaa galuu Ibsa jaalalaa. Ibsa kiyya. Abdusalaam naa obsime waan 2 minutes.
Hedduun isin jaalladha. Hundi keessan ibsa irraa eegalee, Abdusalaam irraa eegalee, Roobsan irraa eegalee, hundi wabiillee haa ta'u Faisal Capital Brothers. Nuti yoon fi wal kabanyee rabbiilleen kabajanuu kennaa imala keenya illee galmaan gaha. Tokko qooda waliif keenyee wal dandeenyee wal dhagahuun beekumsa guddaadha. Obsallee walii qabaachuun bareedaadha. Aadaa wayii abbootiin teenya nu dhaalchisanii jira. Abbootiin keenya waa hunda walii obsaniiti keessoodhaan caayaa qabnaa. Caayaa jechuun guruuppiillee haa ta'u keessoodhaan waan haasawanii jira. Dachaas baay'ee akkuma Faisal istiidiyoo dhaqee uumi ani miidiyaa irratti argee Naasiriin laayiviin beekaa jechuudha. Isteejii irratti ayyaana odaa bultuun dhaqee anaa fi Miftaa abbaa magaalaa achitti dhaynee wal garre. Rakkoma Naasir sanuu rabbiin furuu fi dhugaa ol baasa. Garuu hoggaa akkas jennu dachaas jajjabeessuuf imalteeti kabiraa immoo jajjabeessuu barbaadullee rabbiin fida. Akkasitti hubanneeti hundinuu qaama keenyaa foon keenyaa saappoorti godhuu dirqama oromummaa bahuudhaaf riippii qofaaf yookiin immoo boqate waan jedhan kana qofaaf profaayila godhachuun qabu. Imallee wal barbaaduu aadaa godhannee cimnee gamtaadhaan dalaguudha qabna. Takka inni biraa kaleessa ani hangafoota kiyyallee ta'anii ilma tahee Ibrahim Adam fafacaanee takkaa'u Abdii Ibrahim gorsitoota kiyyallee barsiisota abbootii kiyyallee isaanitti ijoolleen sanii gadiitti addaa kiyyaa miti jeetin isaanitti saayibaan ta'e. Maaliif namas ifii guddaatti saayiba hoggaa taate waa irraa barta. Naamusa bartaa, itiksii imala keetii bartaa, tasgabbii qabdaa, waa hedduu harkatta. Faisal jechuun qabsaa Oromootii, wallisaa Oromootii, ogeessa kompoozar jaaniin waa'ee muuziqaa kanarratti kompoozara Oromootii nama immoo waa'ee qulqullummaan kun fira kiyyaa maalee maarri ittiin amanne 100% ittiin amana. Faisal nama akkasitti. Kana waan ta'eef nuti obsinee ibsaa kiyyaatillee galatoomi. Jarri biraa yoo dogongora raatiniin dhorkayettee gastiin una kaayetteeni. Ta'anis ilaalan osoo kadhat ati galatoomi rabbiin fayyaa fi umriillee si haa kennu. Ayilillee rabbi si haa kennu waa hunda rabbiin si haa kennu. Ani du'aayii isinii godhate qoqancaraa beeytee 40 dhiyaadhee rakkoon qabu. Kana waan ta'eef jabaadhaa waan positive energy irratti haa imallu. Kaleessa garuu mucaa iraata si affeerra jaanii fuudhanii yaamanii dachaasiin. Sababa jechuun Oromoon wal cinaa dhaabbatti hundinuu galata qabdi. Lubbuu wal balleessuu fi maqaa wal xureessuu fi beekamtii barbaadaaf yoon fi takkaa'u giiftii ammoo hin barbaadu. Jaalala keessanii hin barbaada malee giiftii hin barbaadu. Ifa manaa godhaati. Ani miskiinummaati yaan jaalala keessan yoon jaaree qofan gammada. Akkasin naa hubadhaati waan gaarii irratti irbuu qaba ilmi namaa wal jabeeffadha walaa jabeeffannu karaa dogongora irraa ogaa Qadiir wallaale isinin na gorfata nama na gorsuu hin qabu qabira irrina kiyya isintu kabar godha wallaalummaa kiyya isintu dogongoraan qabu isinin na gorsina sirreessuu danda'a akkasin naa hubadha. Kana waan ta'eef akkasitti gaa karaa abbootii teenyarraa maquu hin qabnu aadaa fi safuu cabsinee faayidaa teenya irratti hirkannee an faayidaa tiyya takkaa'u an uummata kiyya arguun gammada malee asirraa faayidaa barbaadan dhufu. Agalatoon dachaasillee wal nu barsiisa sooshaal miidiyaan eenyu adeeroo keenya Naasir duraanuu niin beeka garuu dhugaa Naasiriitti dubbachuuf sababa dachaas godhe galata qaba. Dachaas mataa isaatti. Naasir blindii ta'ee Oromoof dalage kaleessa wareegama qaalii kafalee
dachaas garuu rabbi dachaasin ol baasuun naasir illee karaa bane thank you galata qaba obsinee immoo murtii guutuulleen foon keenya garuu dogongora sanirraa xiqqoof qusadhu jaan emotional taanii dogongora dalaguun hin barbaachisu tasgabbiidhaan rakkoo hawaasa ofiitii fi rakkoo aartiis ilaalaal mee adeeroo waa'ee muuziqaa isinii beekaa adeeroo gamarii jira nama biraatii jira waan tana ogummaa kanaa isinii qaba Faayisaal sii qaba je'ee dubbachuu qaba malee inni daangaa dabruu hin qabu akkasin naa hubadhaa kanaaf hedduun isin jaaladhaa yaada keessan itti fufa. Okay, galatoomne warri Abdurrahman galatuma carraa naa kennitaniif xiqqoomaan dubbadhaa ibsa akkam nagaa fayyaadha. nagaa galata rabbi mee wayiin si gaafadha waaniin si gaafadhu beeki dubartii jaalatan biratti gaafa dhiiruma darree tokko dhiira dubartii jaalatu bira yoo dubartii itti utaalte dhiira darree santu sukuffisaa beeki miila lama lafa jabeeffate dhalaa jaalatan bira beeki nama dhalaa jaalatu biratti yoo itti utaalte jabaa fedhellee yoo taate hin kuffiftu. Mucaan kun intala Sabriinaa siin jaaladha jee jira waan ta'eef bakka Sabriinaa san fiddanii achi qoratuu qabdan ture kophatti gaaddisa qopheeffatanii qoratuu qabdan ture. Ka itti aanu miirri isinii mucaa sanii galgala san qorannoo qorattan san miira dubartiin achi keessa jirtu san akka haanu jaalattu juuf fakkeenyaaf nama garii maqas dhawan maali waan ifaa dubbattanii waan achi addaba baasii haase rabshaan tollu. Amma murtii guutofaan miirri inni akkasitti cichee dubbate san miira dubartoota san biratti of jaalachiisuuti miidiyaa san irratti. Zammanoo immoo xiqqoo namni keessattiif qabaa mi'a faajee jarallee qabaa ture sihi zammanoon immoo zammaneen suuba sodaa doggoo nama diruuftan akkasitti wanni hin jeena na duuba waan jettanis narra kaan toluufi fudheetan bakka tana akkasitti deebisa. Zammanoo kana Abdurrahman waan afaantis qabara warra tiktokuni hoggaama namatti turfe hoggaama mana zamanoo dhaqes ati bakka sanatti akkas goote warri mucaa akkas godhe ibsaa fi maarreedhaa fi maarreeja hoggas dhufe akkas jaa nattis muri abada yoo ana keessa dhugaan gasi darbe mee maalin si godha yoo gasi darbe anaa cubbanya anaa waan shira san qaba waan ani kuni nama guddaadha hedduu hijibnillee nama guddarraa ni fokkota xiqqoo si gizee takka if keessa deebi'u si arge namoonni immoo zamanoon hinaafuma cicha hamaa mucaan suni akka yookaan diinuma guddaa Tigiree yookaan warra faannoo kanatti ilaalee ilkee ciniinnateetti waan sun irraa jibbine. As jala ta'anii yoo waraabbatanillee booda isaaniif barnoota tawaaniniin ani dubbadhe kuni zamanoon raayis waan akkasii ni jibbine. Mee dandeettiin dachaas dandeettii qaba jaan suni dandeettiin dachaas sun maali? Sirba jaarsaa akka ta'e ifiifuu amanee jira. Dandeettii dargaggeessi yoo qabaate fuudhani anamma dachaasiinillee sibira dhaabbannaa humaa hin rifatinii warra jeen keessaa hedduu dubartii biratti huccuurraa baaftanii saniifiin si jajjabeessina jeeni ni gargaarrallee jaarsallee ni gargaarra jenne. Dandeettiin addatti akka nama addatti waan addaa tokko qabu dachaas jennu sunis adda nama qoqqooduudha. Dachaas dhuguma ilma keenya yoo ta'e ijoollee warra keenya bira maanuun dheessin jechuun dhugaa namuu kutaa qaba. Gara ganda keenyaa kanatti anis numaan jira namni hedduun numa jira namni hedduun ni jira warruma keenya kana biratti osoo boo'ee nu himatee wal adabuu dandeenya. Warruma Oromoo kutaa biratti goree akka nama
inni kun ilma keenyan ta'in nuti kophatti itti duullee fakkaatuun dachaasisi. Yaada kana Sirrii sirreeffadhu. Ibsaa yaada kana sirraa qaba yaadni kun. Oromoon takka dachaas ni ijoollee Jimmaa biras dhaqee Wallagga biras dhaqee Eesawu dhaqee No way. Oromoo bira dhaqe. No way. Ijoollee jaluma duraa waliin No ture. way. No wa. ijoolluma san tol baasee barramma. No way. No way. Laal waan hin anjee jira. Waan inni hin anjee ilmi gaafa fakkeenyaaf Oromoo namuu ona qabaa ganda qabaa jaarsoliin galamsooni jiran. Ani amma nama galamsoo dhalatellee yoon ta'uu baadhe. Feesan laal. Yoo jaarolii galamsoo dhaqee himate zamaanoo irraa garafamu. Yoo jaarsa jimma jiru dhaqee zamaanoo irraa garafan. Yoo nama galamsoo dhaqee irraa garafan jechuudha. Sigalee? Ka itti aanu. Galgala sanii nama geessanii nama barsiisuun maal rakkoo qaba. Fakkeenyaaf amma murti guutoon qamari geessuu yookaan immoo yaadataadhaa bilbilchiisu akka waan ifii deeggaruu godheeti akka nama ifii deeggaruudhaaf kaznaa keessa fiitii gargaarutti mucaa kanaarra bakka akkanaan geesse jee dubbata. Bakka geesse san anis numaan geesse adeeroo qamarii walii bilbille. Nama hundaa'u nama san gargaaru namuuttuma geessa. Geessuu san akka nama deeggarsa kiishaa maallaqa baafatee godhanii ani nama akkanaan geesse akkanaan godhe jedhanii dilas ciniinnatanii akka nama gargaaree mucaan kun harkatti kufee habiroo mucaan kun hannaa hatee waan namaa hatee waan dubartoota wajjin isin dhiirte akkasitti ilma dhiiraa garafuu dandeessan. Adaamaa keessa qabdanii harka duuba hiitanii ganda galchitanii bakka inni warraa fuudhee fi maatii isatti geessuu osoo dandeessanii miidiyaa gubbatti waa hate jechuun sunis ani ibsa naan fudhatamne. Kanuma gaaffiin sirraa qabu ibsa. Galatooma. Okay. Gaafii Ibsaa keenya gaafii liivirraa qabdu liivii sanirraa qabdu jee dubbadhu dubbii ammas asitti fufteen irratti hin deebisine dhaggeeffadhu. Gaafiin achi keessatti Ibsa si gargaaru deebii wayii kannaafi. Qoy Kadiroo nan deebisaaf. Waa'ee Sabriinaan